Oduun keenya ammaa kun immoo xiqqoo harga dhageettii namaatiif wanta keessummaa ta'edha. Uumaan addunyaa gargarii dubartiin moluun yoo isin mudatte maal jettu laata? Moluu qofaa miti. Kan areedas qabdu waa hundaan dhiira fakkaattuun arge. Admaasuu Daamxootu dhiyeessaa daawwannee walitti deebina. Ammajjii 4 bara 2009 tuutni gaazexeessitoota dhaabbata reediyoo fi televezyiinii Oromiyaa gara Gujii lixaa aanaa Qarcaa imale taateen uumaan raajii itti taatee afaan qabachiise isaan mudate. Keessaa riippoortarri Balaayina Haqnaaw waa baruuf qalbiin dhaabbatte toora sa'a 8 hanguyyaansaa jimaataa mana qorqorroo gaara gubbaa fuullee gamaatti fuullee yooyyaa babaaroo jedhe. Adeerran waaqoo Gujii qaruuteen jannata Qarcaa keessaa yoo inni akkas jedhu seeqa ilkaanitti addeessan. Yoona gaamareen koo akka miikaa ibiddii milteeffateetti fuula suntursee qalbii surursee jamaa aadaan cabsee jedhee gaafate. Lakki aadaan cabsine fuula nabareechii colluma ollaarraan baraa makmaaksa Oromooti. Maanguddoon mataa moluu aarriin gurra gubbaan jammuura dhaammata gadi deemtu ati argiteetu dhiiraa miti dubartiidha jedhaniin. Yoona Balaayina Haqnaaw peennaa qomaa luqqifatee kaameeraa itti akeekkachiifatee maayikii dura qabate. Aadde Guyyaatu Xarchee dhalattuun Boranaa jiraattuun Gujii lixaa aanaa Qarcaa uumaan guutumaa guututti dhiira fakkaattu. Haati ilmaan 4 fi ilmaan ilmoo 26 akkuma dhiiraa areeda qabu. Mataanis molu sagaleenis akka dhiiraa. Dheertuun dhamni fuulaa aannan saawwan Gujii keessaa dubbatu dhiira malee dubartiidha namni jedhuun hin jiru. Yoo sagaleetiifis dhiira fakkaachuudhaaf dhageettii gurraatu waa hima. Kana wajjin waaq gaafa abbaa isaan irraa limmaatuun asana ciisu muraadhe. Aadde Guyyaatuun tilmaamaan umrii waggaa 95 ilmaan godhatan. Irraa fagoo abbaan warraas irraa du'ee dullumaafis harkan kennine. Haddaar boqqolloo akka dhawaa durbaa fannifamanii tarree galan ofiifuu ragaa ba'u. Laata namni maal jedhaan ture isaanis ni dubbatu. Gaafa sin arge maal siniin jedhame wanti si mudate jira? Jedhaan tun dubartii mooti sobanii qamasiittidhaan. Gaafa ati duute haadhati yanatti bilbilaanii an ka'ee asii deemee agar maaramitti namichi shufertichi na ta'uun didanne. Maaliif? Nuti nyaataaf ittidhaan malee tun dhiira malee dubartii mooti jedhanii na fa'uu didate. Roobaa dhugoo ilma masaanuutii fi ollaan isaaniitis waa dubbatu. Arnyumasii kana sodaatanii isiin naman geetuun taphatti taphumasii kanaafu isii amala yookaan garaagariin qabdu jedhaniituma sodaatan. Garsaasii adda haadhotiirraan akka dhiiraa qotti akka dhiiraa qotatti buna dhaabatti buna guuratti boqqolloo dhaabatti hojii isii sirrii. Yoo haaliqni akka dubartiitti uumee dhiiraan xumuru rakkoo hormooniiti kan jechaa bahan ispeeshaalistiin hormoonii hospitaala Qiddus Phaawulos Dr. Barakat Faantaahun yoo dahoo aadde Guyyaatu dhagahan deebii kennuu diddaaf jechumti faranjii rakkoo hormooniiti jedhu akka firii qamadii afaanii bu'uu jennaan gaazexeessaan dubbii madaalliitu sammuu keessaa qillisaa afaanumatti qabee waa irraa buufate. ሲመረት ሆርሞኑ ወደ ኮርቲዞልና ወደ አልዶስትሮን ወደሚ ወንቴ አከሲ ከሙዳቱ ሆርሞኒን ኢራ ዮኪን ሃንድሮጂኒን ኦሚሸሙ ጋፈ ገረ ኮርቲዞኒ ፊ አንዶስቶኒቲ ኢንዛይሚ ጅጅሩረቲ ሃንቂኒ ሙዳቴ ገረ ሃንድሮጂኒቲ ጅጅረሙ ዮታኡ ከለመታ አሞ ሰበበ ጠነቾታ ሃንድሮጂኒ ኦሚሸኒኒ dubartoonni dhiira fakkaatan garuu yaaliif garana dhufanii jiru. Yeroon dhufanii yaala argannaan handroojinii isaanii hir'isuun akka lagoo argan gochuun ni danda'ama ta'a. Garuu daa'ima godhachuu hin danda'an. Dubbii aadde Guyyaatu tana uggum akkan jenne isa olafeetu akkatti uumee fi maaliif akka uume beeka yaada lagaasaa jenneetuma yoo dhiifne hoo.